jirtan hordoftoota keenya waa'ee du'a Qananii Addunyaa fi kaadhimaa ishee kan ta'ee fi ajjecha isheetiin kan shakkame artist Andu'aalem Gosaa haala itti jiru isin biraan geenya nu hordofaa. Du'a Qananii Addunyaa ilaalchisee miidiyaaleen dhaddacha seenanii akka hin gabaasne manni murtii federaalaa dhorkuun kan yaadatamudha. haa ta'u malee akka rogeeyyiin miidiyaa hawaasummaa jedhanitti manni murtii federaalaa jalqaba ramaddii araadaa artist Andu'aalem Gosaa bu'uuruma beellama qabamee tureen mana murtiitti dhiyaateera. Walumaa dhaddachaa irrattis poolisiin qorannoon xumuramaa jiraachuu ibsuun ragaa yaadannoo guyyoo kan diyaarii miidhamtuu kan ishee ta'uu mirkaneessu ashaaraan akkasumas xiinxalli barreeffamaa hanga ammaatti poolisii akka hin qaqqabne himeera. Dabalataanis afaan yookaan minxaafii hirkabootii ilaalchisee gabaasni forensikii ammallee akka hin geenye jiru ibsuun yeroo dabalataa guyyaa 12 gaafatee jira. Manni murtichaas yaada bitaa fi mirgaa yeroo dhaggeeffatutti abukaatoon artist Andu'aalem ragaaleen dabalataa eegamaa jiran kun yeroo qaqqabu qulqullummaa maamila kiyyaa waan mirkaneessaniif ragaalee saniin poolisiin hordofee akka dhiyeessu nutis ni barbaanna jechuun ta'us poolisiin sababa kana himachuun yeroo arfaffaaf beellama dabalataa gaafachuun sirrii miti jedhaniiru. Dabalataanis poolisiin qorannoo hanga ammaatti raawwateen maamilli koo kun yakka itti shakkame kana raawwachuusaa waan agarsiisu ragaan tokkollee waan isarratti hin argamneef artist Andu'aalem mirga wabii eegameef yookiin galmeen cufamee maatii isaatti makamuu qaba jechuun gaafatanii jiru. Manni murtichaas bitaa fi mirga erga dhaga'ee booda beellama xumuraa jechuun yeroo qorannoo dabalataa guyyaa 10 poolisiif iyyameera. Najala fakati hawi garakotis hawi tatitafti ise odeeffannoowwan dabalataa kanneen biroo argachuuf fuula miidiyaa keenya subscribe like share gochuun dagatiin dhaamsa keenya horaa bulaa deebanaa.